Ulfata ukos erga bareen booddee bilbilanna jalaa kaasuu didee. Nagaan araarrii jalali waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota YouTube show hundi keessanuu nagaa fayyaa keessan isiniin jecha ana waaqayyoof haa galatu nagaa kooti. Egaa guyyaa har'aa seenaa shamarree Neccoo kutaa sadaffaarra keenya jira. Seenaan isii ammas akka tuffee kanatti jira. Akka xumuraatti nu waliin ta'a jechuun affeerraa keenya akkasuma namoonni karaa channel kana dhuftan ana dhufuu bakka nagaan dhuftan jecha namoonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jecha kutaa ittaanu akka ittaanutti kan nageenyu ta'a. Erga gara magaalaa wajjiniin gallis booddees galgala san laftis galgalaa'ee waan jiruufi idduma tokko isa waliin bulee erga sanis nagaa walitti dhaabnee anis karaa baadiyyaa maatii kootitti deebi'uudhaaf murteesse. Egaa yeroon karaa baadiyyaatti deebi'u maatiin koos na yaadanii waan turaniif xiqqoo asuma turii naan jedhani. Egaa anis isaan bira bubbulee garuu yeroo booddee karaa magaalaattis deebi'ee waa hojjechuu waan barbaaduufi baadiyyaa keessas maatii koo waliin ta'uun hedduu natti ulfaate. Anis kanaa jedhee yeroo booddee karaa baadiyyaattis deebi'ee mana kiraas barbaadadhee mana kiraa wayiitti gaafan galu yeroo muraasan booddee ulfata koon bare. Anis erga ulfata koo barees hedduu rifadhee isaa waliin hin jiru garuu erga addaan baanee deebinee waan wal argineefi maatiin koo isa waliin akka addaan baheetitti na beeku. Maal akkan jedhus na wallaalee maatii kootis deebi'uun hedduu na rakkisee. Anis gaafan itti bilbilee jedhu bilbilanna jalaa kaasee itti himee gaafan itti himu ergi yeroo san erga bilbilanna irratti cufateen booddee bilbila koos naaf hin kaasne. Anis maal jedhee mana isaa deemee akkan isa barbaadus hedduu natti ulfaate. Anis kanaaf jedhee waan godhus wallaalee. Qarshii nan ittiin hojjedhe qarshii baay'ee xiqqoo waan taateef yoo nama danda'ee hojjetanii bireenyaan hojjedheen tun mana kiraattis waan namtuuf jiraachni hedduu natti ulfaate. Ulfaa kanas baasuun cubbuus akka ta'e waan bareef badii irratti badii lammatoo dabalaa waaqayyo yoo na gargaare da'een ilmoo koo namaaf kennaa jedhee murteesse. Booddee garuu maatii kootti dhaquu waan rakkadheef iddoo maatiin kan kootti nan agarreen mana kiraa jijjiiree maatiin koos hedduu nanni jiran baruun hedduu isaan rakkise. Garuu yeroo maatii bira dhaqee osoo garaan kan koo guddatee hin beekamne duratti abbaan kan koo hubatee na laala ture. Haadhati yaani micayyoon tuni maali garuu nagaadhumaayii jedhee haadha tantoo gaafata. Harmeen koos wanti isiin beektu waan hin jirreefi hunduyyuu shakkii keessa galanii waan jiraniif booddee garaan kan koo guddachuu gaafa jalqabu fuula isaanii duraan nin dhukadhe. Obboleettii too ishee wajjin dhaladhetti illee hin himne gaafa isiin maali garaan kee maal si guddatee naan jettu gidduu kana garaan kan koo na dhukkubaa garaan na bokoksaa jedheen isii goyyomsan ture. Wantichi hin noqotu waan ta'eef booddee guddachaa waan deemuuf anis iddoo jireenyaa waan jijjiireef wal argaan keenya ni rakkise. Booddee garuu akka carraa ta'e obboleettii kan koo kanatti gaaf tokko mana kan koo agarsiisuun dirqama natti ta'e harmeen koos na argitee booddee obboleettiin tantoo fidde. Hedduus nattis gaddanii na lolaniyyuu waatu nama ajjeesaaree jedhanii ni dhiisanii anis ulfaa kana wajjin jiraachuu hedduu natti ulfaate. Guyyaa deemeen shunkurtaa wantoota akkasii guyyaattiin hojjedha garuu booddee kanas dadhabaatiin fe'e ulfatee. Hojii humnaa hojjechuunis hedduu waan natti ulfaateef namni tokkos waan na gargaaru waan hin jirreef hedduun rakkadhe. Haati tantoo dhuftee gaafa ishiin alaaltu manni kan koo keessi duwwaa waan ta'eef waan gootu wallaaltee yoo ishiin duute boru maaliin godha. Asitti kophaa keetti hin deebiitii obboleettii too biratti deessaa jettee obboleettii ishiitti himte. Obboleettii ishii biras dhaqee obboleettii harmee kooti birattis nan da'e. Daa'ima kana kaayyoon kan koo da'een namaa kennaa akkamittiin guddisaa maaliin godhee guddisa jedheen yaadaa waan hin tureef gaafan immoo mucaa kan koo da'ee ijaan argu isinitti dadhabee da'e kana akkamittiin fuudhes namaaf kennaa jedhee murteesse. Booddee garuu lakki namaaf kennuu hin qabu. Ergan da'ee booddee dirqama guddisuun narra jira jedheen yaade. Yeroo murtaa'een booddee jiroota muraasan booddee magaalaa xiqqoo takka keessaa reefuun dooftu keessaa adaadantu waan jiraattuuf deemitiin akka diintaa'iniitii naan jettee ishee maaf
ishiis gargaaraa ofii kootiifis waa hojjetachuu nan jalqabe uffata daa'ima koollee yoo bitte jedhee anis farsoo haraqee wantoota akkasiin nagadan ture garuu booddees akkuma qarshii xiqqoo isheetis walitti qaqqabachaa daa'ima koos gargaaraa daa'imni koos xiqqoosaa naa jabaataa waan dhufeef iddoon inni jiru kana abbaan kan koo garuu booddee ni dhaga'e harmeen tantoo osoo hin beekin namni fira keenya ta'e akka waan obboleettii ishee biratti galcheetitti dhaga'uu inni hin amanne haati kan ga'e beekteetuma na dhoksitis kan jiru hedduu waan natti gaddee tureefi garuu booddee nama ajjeesuun waan hin danda'amne waan beekaniif na jibbaniyyuu dhala isaa baattee mana keenya hin dhufin yoo dhufte mataa isheetiin haa dhuftuu jedhe booddee erga dhaga'een booda garuu ani immoo akkam godheen dhala koo eessan godha jedhe daa'ima kan koo wajjiniin taa'e namoonni silaayyuu nam carraan dubartii baay'ee dhiphaa waan ta'eef yeroo namni nagadutti silaayyuu rakkattee jirti jedhanii namoonni na fuuchuudhaaf dhufani namoota abbaa korra darbanii akaakayyoo koo ta'anidha dhimma kanaaf deemnas jedhanii gaafa gurra na buusuni ati anaaf maalidha namni hamma kiyyaa kana maatii kan kee keessa si maalitti siif oolaa jedhee yoon gaafadhu mucayyoo maaliif jechaan nu cabsita jedhee namoonni dubbidaa dhufanis deebi'anii galanii garuu abbaan kan koos wanta kana caalaa mana jireenya kan koo kana wajjin intala isaattu waan akkasii hojjetaa jechuurraa waan jibbeef haa dhuftu jedhee karaa ofiittis na fudhatee anis yeroo muraasan booddee daa'ima kootii fi maatii kan koo wajjin anis caal jedheen taa'u jedhee magaalumaan takkatti magaalumaan jalqaba keessatti biradhe keessattis deebi'ee mana namaatti qacaramee hojjechuun jalqabee birriin naa kaffalamu ammas birrii baay'ee xiqqoo waan taateef kanumaaniyyuu galata waaqayyoo jedhee naman taa'ee maatii suni maatii waaqayyoon qabudha anis achitti waaqayyoon nan fudhadhe kana booddees maatii suni daa'ima keessa fidadhuuti koottu naan jedhanii anis deemee mucaa koo maatii koorraa fudhee manuma kana taa'uu jalqabee isaanis ijoollee lama waan qabaniif yeroo tokko yoo ijoollee wal lolani yeroo tokko darbee dhagaa irratti lafaandhee addisaa kunna jalaa dhiigee ture garuu hedduun gadde wanti godhus wanti hin jirreef jireenyi beelafaa kanarraa badii gaaf tokkootiin guyyaan hunduu anaaf gaafii ofii yookiin of waaqasoo naaf ta'a. Anis yeroo murtaa'e booddes mana sana ergantu ture qarshicha immoo walitti qabadhee biyyaa ba'uudhaaf ni murteesse. Anis yeroo muraasan booddee karaa maatii kootti deebi'ee mucaa koos maatii kootti dhiisee karaa biyya ormaa deemuudhaaf waanin polisii jalqabee jiruu fi daa'ima koos maatii kootti dhiisee anis biyyaa ba'uu filadhe. Yeroo muraasan booda anis Beerut dhaqee achitti hojii eegalee hojiin koos anis yeroo muraasan booddee hojjedhee maatii gaarii maatii nagaatti waan naqabee fi waggoota 4 kan ta'an hojjedhee garuu karaa tola feesbuukitiin abbaan mucaa kiyyaas booddee abbichi mucaadhaa na dubbise. Hedduu nama dhiba fagaadhu si ajajanii du'i si habuwwan isaaniin ta'e yaa obboleewwan koo anis booddee garuu dhimmicha kana akkasi warraa baratta waan hin beekufan isiniif qoodee anis yeroo murtaa'een booddees nan hojjedhee kan hin hojjedhes birrii kan koo maatii koos gargaaraa daa'ima koos gargaaraa waan hin tureefi osoon guyyaan ani waan hojjettani asumaan akka itti fayyadamtan isiniif dhaama. Ani mucaa koos nin gargaaran ture maatii koos nin gargaaran ture anna kaayaan argadhu malee hojjedhee waan hunda guuttachuu nan danda'u nan jedhu rakkoo nama tokkooyyuu dhaga'uu hin barbaadu namni hunduu waan rakkoo nan keessa ture san keessa jiru waan natti fakkaatu fi namni tokko rakkadhe yoo naan jiru rakkoo waan bareef nin gargaaran ture anis birrii kan koo of harkatti jabeessee hin qabanne namoota maatii kan kootis hedduu gargaaree waan hin jiruufi osoo itti yaadini guyyaa tokko maatumtiin akka ijoollee isaanii guddisee maatii isaanii keessa akka takkaatti na laalani guyyuma takkaan tikkeetti na jiranii torbee keessatti kara biyyaatti na deebisanii garuu ani yeroo saniif lafa bitadhe malee birriin erga keessa jiru birrii xiqqoo waan taateef nan gala jedhee osoo itti yaadin biyyattis deebi'ee nin galee garuu yaa ta'uutii birrii xiqqoon galisaniinis mana xiqqoo ishee ijaarradheen akkasittiin jiraadhee har'a kanuu
nama seenaa korraa isiniif qoodu ta'e isinillee yoo hojjettan namni ormaa hagam gaarii ta'uu guyyaa takka waan barbaade namarratti raawwachuu waan danda'uuf waan hojjetan of harkatti qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanarraa akka wabarattan abdii guddaan qaba. Yaa ta'u malee nama anis mucaan koos galata Waaqayyoo nagaa keenya mana xiqqaas ijaarannee keessa jiraachaa jirra. Waaqayyo inni nu gargaareef galataa fi ulfina guddaa yaa argatu jecha. Egaa seenaa shamarree tanaa kana fakkaata. Anilleen egaa karaa yaada kootiitti yoon deebi'u seenaa kanarraa akka waa guddaa tokko barattan abdii guddaan qaba. Egaa biyya ormaatti jireenyi jalqabumaan waan ulfaatuuf jireenyi biyya lafaarraa bu'aa bahii guddaa waan qabuuf eenyu akka jaalatan namallee gaa'ela eenyu wajjin akka godhatan baay'ee baruun barbaachisaadha. Si jaalanne jedhaniif namni hunduun nama akka hin jaalanne fi wanti isaan namatti argisiisan jaalalaaf jecha wanta dhugaa akka hin taane fi tokko dhugumaan si jaalatee akka ati harkaa hin baane fi wantoota birootis sobuu danda'a. Garuu qabeenya dhugaa sitti agarsiise yoo si jaalate wayi kanumaanuu ishiin akka waan hedduu waan jaalattuuf yaada isaa kanas gaarii gootee fudhattee hamaatu osoo isa lakkaa'in haa ta'u jettee hunda isaa yoo dhiiftee garuu inni kanarratti hammeenya ishii malee gaafsa koo gaarummaa akka ishii dafin qabaannedha. Kan Waaqayyo namaaf hiree malee moo wajjin jiraachuun hin danda'amu. Obboleettii teenya illee Waaqayyoon isaa gargaaru jechaanii guyyaa har'aaf asuma irratti hin xumura. Guyyaa biraa immoo seenaa namoota birootiin akka walitti deemnutti turtii gaarii naaf qabaadha. Galatoomaa.